Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa kun sagantaa gungumaati. Sagantaa gungumaa keenya har'aatiin haala yeroo Oromiyaa fi akkasumas gunguma dhimmoota garaagaraa irratti isinii dhiyeessinaa. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kanatti rakkoolee nageenyaa buqqaatii fi beela garaagaraatiin saaxilamtee rakkoo hamaa keessa akka jirtu odeeffannoo yeroo garaagaraatti karaa fuula feesbuukii Birraa Barii Miidiyaatiin akkasumas miidiyaalee garaagaraa irraa quba qabdu jennee amanna. Itoophiyaa keessatti rakkoon nageenyaa erga uumame as waggoota arfan darban kana keessatti rakkoo nageenyaa buqqaatii fi dararaa beelaa hamaa lammiilee biyyattii sanii mudaterraa kan ka'e biyyattiin sun qarqara kufaatii irra geettee jirti. Kana keessa lola kaabaa yoo fudhanne waggaa darbe jechuudha lola walitti aansee kaaba Itoophiyaatii fi akkasumas wal waraansa waliinii biyyattii keessatti adeemsifamaa ture humnoota riphee lolaa kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo fi waraana Adda Bilisummaa Oromoo WBO wajjin fi akkasumas humnoota mootummaa wajjin wal waraansa taasifamaa tureen likkeessaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatitti intarneetii balleessuudhaan duguuggaan sanyii hamaan uummata irratti raawwataa ture jira. Buqqaatiin kumaatamaan uummata irratti raawwatamaa ture. Mancaatiin qabeenyaa lubbuun namaa akka maletti gaagama guddaa irra gahee ture. Kana wajjin wal qabatee buqqaatii fi dararaan yeroo garaagaraatti humnoota mootummaatiin uummata irratti raawwatamu akkuma itti fufetti jira. Asaanaa kana immoo bifa haarawaan kan deebi'ee finxaaleeyyiin Amaaraatii fi faannoo Amaaraa humnoonni jedhaman abbootii qabeenyaatii fi akkasumas humnoota mootummaatiin deeggarsa argataniin Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti keessaa'uu Horroo Guduruu Wallaggaa aanota gara 16 weeraruudhaan yeroo ammaa kanatti harka ofii to'annaa ofii jala oolchuu isaanii jiraattonni miidiyaaleen Oromoo tokko gara sirraa dubbisan ragaa bahanii jiru. Kana keessatti qabeenyi manca'uu lubbuun namaa garmalee miidhamuu fi akkasumas buqqaatiin kumaatamaan uumamee jira. Kana keessatti dhiyeenya kanatti kan raawwate Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti finxaaleeyyii Amaaraatiin haleellaa raawwatee fi akkasumas immoo qindoomina humnoota ABO fakkaatanii humna Adda Bilisummaa Oromoo fakkaatee ijaaramee mootummaan hidhatee itti bobba'een hidhannaan yookaan immoo meeshaan waraanaa uummanni qabu erga irraa hiikamee booda barii sana haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa uummata kanarratti raawwataniin namni 64 ol akka du'ee fi namni 70 ol immoo akka madaa'e odeeffannoon garasii arganne ni agarsiisa. Kun maal agarsiisa? Mootummaan yeroo ammaa kanatti humna shaneettu naannoo sana keessa bobba'aa jechuudhaan uummata harka kennachiisuu fi jilbiinfachiisuuf akkasumas beelaa fi dararaa buqqaatii akka istiraateejii lolaatti fayyadamuudhaan uummata sana harka kennachiisuudhaaf waggaa 4 fi intarneetii irraa cufee diroonii dabalatee jechuudha haleellaa garaagaraa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa Oromiyaa fi akkasumas humna addaa Sumaalee Sidaamaa akkasumas humnoota alaa kan Eertiraa fi Sumaaleelaand fayyadamuudhaan uummata sana waggaa 4f erga haleelaa ture booda amma immoo fuula isaa gara kaabaatti naanneeffachuudhaan gama saniin waan qorres fakkaatu bifa haaraan deebi'ee haleellaa fi akkasumas weerarri lafaa babal'ifannaan lafaa bifa qindaa'aa ta'een itti fufee jira. Inni kun immoo gaafii mirgaa Oromoon gaafatu giddu galeessa irratti keessaa'uu naannaa Finfinnee fi akkasumas Dirdaawaa irratti gaafilee Oromoon gaafatu akkasumas gaafilee mirgaa biroo Oromoon yeroo dheeraaf wareegama guddaa itti kafalee gaafachaa ture kana akka uummanni waan kana gaafii kana dhiisee haala yeroo amma uumamaa jiruu fi dararaa amma uummata irra gahaa jiru akkasumas saamicha lafaa fi haleellaa finxaaleeyyii Amaaraatii fi humnoonni mootummaa raawwataa jiran kanaan akka burjaaja'u gochuudhaaf akkasumas humna
beela jechuudha. Beelaa fi dararaa buqqaatii kan akka tarsiimoo siyaasaatti fayyadamuudhaan uummata laaffisuuf yookaan immoo harka kennachiisuudhaaf wanta hojjetamaa jirudha. Kana qofa miti Horroo Guduruu Wallaggaa aanota 16 ol saamamanii yeroo ammaa kana humnoota finxaaleeyyii Amaaraa jala jiru. Kana qofa miti Shawaa Kaabaa aanota hedduu keessatti yeroo ammaa kanatti to'annaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanaa fi akkasumas immoo humnoota mootummaa naannoo Amaaraa jala akka galaniif akkasumas karaa Shawaa Bahaa Fantaalleen Boosettii fi aanota ollaa sana jiran baay'ee isaanii kan harka mootummaa naannoo Amaaraa harka akka deebi'ee fi yeroo ammaa kanatti uummanni naannoo irraa buqqa'ee rakkoo hamaa keessa akka jiru odeeffannoowwan miidiyaaleen garaagaraatii fi akkasumas dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa baase ni agarsiisa. Kana wajjin wal qabatee ajjeechaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti raawwatetti isa kana dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaas ibsa kaleessa baaseen ajjeechaan sun raawwachuu isaa ragaa bahee jira ibsa baase keessatti jechuudha. Akkasumas humni rakkoo kana uumaa jiru humna qindaa'e kan mootummaa fi akkasumas immoo faannoo humnoota faannoo jedhamaniin haleellaan sunii fi miidhaan sun akka raawwate Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kanatti rakkoon hamaan nageenyaa akka jiruu fi wal waraansi waliinii akkasumas immoo duulli qindaa'an humnoota alaa fi keessaatiin kan mootummaa jechuudha. Isa kana wajjin akkasumas riphee lolaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin taasisaa jiru daran jireenya uummatatti kan hadheessee fi akkasumas uummanni nageenya dhabuudhaan hojii adeemsa hojii daldalaa baruu barsiisuu fi akkasumas jireenya hawaasaa irratti rakkoo hamaa fidaa akka jirudha. Keessaa lixa Oromiyaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa fi akkasumas godinaalee aanota gammoojjii godina Baalee fi akkasumas Harargee gara Bahaa qabatee jechuudha. Yeroo ammaa kana rakkoo nageenya hamaa fi akkasumas hoongee uumamaa bokkaan waqtii hedduuf walitti aansee roobuu dhabuurraa kan ka'e yeroo ammaa kana uummanni keenya rakkoo hamaa keessa akka jiru ni hubatama jechuudha. Kana mootummaan callisee ilaaluudhaan nageenya kana daranuu akka hin buune rakkoo nageenyaa hammeessuudhaan humnoota hidhachiisee bobbaasuudhaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu kanaaf jechuudhaan uummata daangaa ce'anii dhufa yookaan immoo naannolee biraa irraas akkasumas humnoota fedhii siyaasaa dhuunfaa isaanii yookaan immoo sirna kaleessaa sirna uummata Oromoo dararaa lafa Oromoo saamaa uummata Oromoo gabroomsaa ture sana fedhii isaanii sana akka isaan galmaan gahatan mootummaanis humna ta'ee deeggaraa jira jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa tiksuu uummata Oromoo nagahaan bahee akka galu gochuu uummanni naannichaa akka hin beelofne uummanni nagahaan bahee akka galu barnoonni hojiin baruu barsiisuu nagaan akka geggeeffamu daldalaan nagahaan bahee biyya keessa bobba'ee akka daldalu qonnaan bulaan nagahaan hojii qonnaa isaa akka geggeeffatu hojjetaan mootummaa nagahaan hojii isaa bahee akka hojjetu gochuun gahee mootummaa naannooti. Mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu rakkoo nageenyaa kana cinamatti dhiisee inumaayyuu rakkoon kun akka babal'atuuf akka tarsiimootti itti fayyadamuudhaan humnoota alaa dhufanii Oromiyaa weeraranis akkasumas immoo humnoota mootummaa humna addaa mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee jechuudha raayyaa ittisa biyyaa itti bobbaasuudhaan yeroo ammaa kana uummata dararaa jira. Kana qofa miti humna waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaan yeroo ammaa leenjisee keessaa lixa Oromiyaatti bobbaasee jira. Inni kun immoo qabatamaan hojiitti seenee uummatarraa nuti waraana adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan uummata meeshaa harkaa qabus meeshaa irraa hiikkachiisuudhaan yeroo ammaa kana uummanni harka qullaatti hafee finxaaliyyii Amaaraatii fi akkasumas humnoota mootummaatiin salphatti akka miidhamu kan gochaa jiru. Kana mootummaa naannoo Oromiyaa fi akkasumas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu isaan kanatu qindoominaan gochaa akka jiranidha. Mootummaan tokko
tarsiimoo siyaasa dadhabaa kan akka keessa mootummaa Itoophiyaa biyyattii nagaha godhee misoomsuu gara nagahaatti deebisee ummanni gara badhaadhinaa fi dimokiraasiitti akka dhufu hojjechuu dhiisanii tokkummaa biyyoota tokkummaa sabaaf sablammoota biyya sanii laaffisuun lola waliinii akkasumas walitti bu'iinsa garaagaraa rakkoolee uumaman kan karaa uumamaatiinis uumaman ta'e karaa namtolcheetiin uumaman kana furuu dhabuu akka siyaasa yookaan immoo akka tarsiimoo siyaasaatti ilaaluudhaan rakkoon sun akka babal'atuu fi uummanni harka kennatee isaan jalatti akka jilbiinfatu gochuudhaaf kan hojjetamudha. Yeroo garaagaraatti waltajjiiwwanii fi akkasumas dabballeewwan mootummaalee Oromiyaa hedduu keessatti keessaa aanota gammoojjii godina Baalee weerartoota humnoota hidhatanii kan naannoo Sumaalee irraa dhufaniin yeroo garaagaraatti rakkoo nageenya hamaan isaan mudatee akkasumas rakkoo hongee wajjin wal makachuudha. Yeroo ammaa kana uummanni kumaatamatti lakkaa'amu buqqa'ee rakkoo beelaa hamaaf saaxilamee jira. Kanarras mootummaan haga ammaatitti xiyyeeffannaan itti kennan jiru haga danda'ameen uummanni keenya biyya keessaaf alaa hanga danda'ameen gargaarsa hamma tokko haa taasisu malee gama mootummaatiin xiyyeeffannaan itti kenname akka hin jirre odeeffannoo haga ammaatti qabnuun akkasumas Harargee Bahaa yoo fudhanne aanaalee akka Gursum Mayyuu Mulluqqee Qumbii Kurfaa Callee fi aanaalee akka Malkaa Bal'oo keessatti yeroo garaagaraatti yeroo mootummaa wayyaanee fi Abdii Illee weerar Abdii Illeetiin uummanni sun buqqaanii haga ammaatti rakkoo hamaa keessa jiran haga ammaatitti deebanii akka hin qubannee fi akkasumas immoo rakkoon yeroo sanarraa dhufe haga ammaatitti illee biraa akka hin dhaabbannee fi uummanni sun ammas rakkoo hamaa keessa akka jiru odeeffannoon qabatamaan gara sirraa dhufaa jiru ni mirkaneessa. Kanaaf Oromiyaa keessatti walumaa galatti rakkoo nageenya yoo fudhattee fi saamicha lafaa weerara finxaaleeyyii Amaaraatii fi humnoota mootummaa akkasumas rakkoo uumamaa kan akka hongee gara Gujii Booranaa fi Baalee akkasumas Harargee Bahaa mudate yeroo ammaa kanatti qormaata biyya sanaa kan ta'ee fi biyyi sun kufaatii qarqararra kan geessaa jiru rakkoo hamaa mootummaas humna mootummaatis ol ta'e akkasumas immoo mootummaanis humna mootummaatis ol haa ta'u xiyyeeffannaa kan dhabeedha jechuudha. Kanas mootummaan yeroo garaagaraatti rakkoon beelaatu akka hin ibsamne aanota hedduu keessatti ukkaamsuudhaan odeeffannoon akka hin kennamne gochuudhaan fakkeenyaaf godina Harargee Bahaa keessatti uummanni miidhaan guddaa irra gahee haga lubbuu namaa gaaga'utti akkasumas Gujii keessatti yoo fudhanne Baalee Boorana keessatti bulchitoonni naannoo sanaa badhaadhina waan faarsaa turaniif rakkoo beelaatiin namni du'e wanta jedhuu fi akkasumas namni beelee wanta jedhu dhoksuudhaan miidhaan guddaan kan qaqqabe ta'uu isaa yeroo garaagaraatti odeeffannoon bahanii fi ragaaleen dhufaa jiran ni mirkaneessu. Inni kun yoo xiyyeeffannaa hin arganne qaamotiin mootummaas akkasumas miti mootummaa waldaaleen hawaasaa fi uummanni xiyyeeffannaa itti kennee keessaa uummanni Oromoo abbaan dhimma kanaaf xiyyeeffannaa addaa kennee keessaa fi alaan qindaa'ee deeggarsa barbaachisu uummata isaatti taasisee akkasumas weerara lafaa taasifamaa jiruuf miidiyaalee Oromootii fi rogeeyyiin Oromoo akkasumas paartileen siyaasaa Oromoo xiyyeeffannaa kennuudhaan waan kana ammumaan akka dhaabbatu irratti duula gaggeessuu barbaachisaadha. Yoo yaadatan ta'e ji'a 5 dura finxaaleeyyiin Amaaraa yeroo aanaa tokko lama godina Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti weeraraa turan irraa haasaa turre miidiyaaleen garaagaraas gabaasaa turanii garuu wanti sun har'a babal'atee gara aanaalee 16tti ol guddatee guutumatti jiraattota Oromoo naannoo sana jiraatan irraa buqqisuudhaan lafa sana dhuunfachuu sadarkaa akkasii ragaanii jiru akkasumas Shawaa Kaabaa keessatti aanota hedduu jechuudha to'annaa bulchiinsa naannoo Amaaraa jala akka deebisanidha odeeffannoon kan jiru. Kanaaf uummanni keenya dammaqee akkuma yeroo weerara maaster pilaanii san ammas dammaqee naannoo isaa eeggachuu qaba. Uummata isaa kan rakkoo beelaatii fi buqqaatiin weeraramee jiru isa kanaaf immoo birmannaa addaa taasisuu qaba ergaa jedhu qabna. Dhumarratti dhimma gaanfa Afrikaatiin wal qabatee filannoo Keenyaa hagayya 9 geggeeffameen wal qabatee pirezidaantii William Ruutoon mo'achuu isaa
gabaasnee turre. Sanarratti immoo mormaan isaanii Raayilaa Odingaa filannoon hatameera yookaan immoo wal dhaheera jechuudhaan himannaa mana murtiitti dhiyeeffatanii turanii. Himannaa isaanii manni murtiis torbee tokko oliif erga ilaalaa ture booda guyyaa dheengaddaa jechuudha. Filannoon akka hin hatamnee fi akkasumas hatamuu isaatiif ragaan qabatamaan akka hin jirre ibsuudhaan pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon injifachuu isaanii murteessee jira. Kana wajjin wal qabatee rakkoon nageenyaas kan hin mudannee fi akkasumas biyyattiin tasgabbiidhaan pirezidaantii filatame akkasimattee ibsuun barbaannaa. Kana jechuudha walumaa galatti odeeffannoon keenya biyya keessaa fi alaa akkasumas haala qabatamaa Oromiyaa fi haala qabatamaa biyyoota ollaa irratti xiyyeeffannee isin dhiyeessinee kanuma fakkaata. Qophiilee keenya BBM hafaan biroo wajjin turtii gaarii isiniin jedha. An Hussein Baanataati.